afurri qulqulluun karaa bartoota isaa Yesuus Kiristoos darbee hojjete jechuudha. Hojii ergamootaa kana keessatti piroosesii yookaan leevelii wayitu jira. Leeveliin jiru kunis sinittaan himaa. Leevelii tokkoffaan dhaga'uudha. Leevelii lammaffaan jiru kadhachuudha. Leevelii sadaffaan jiru humna fudhachuudha. Leevelii afuraffaan jiru isa fudhatanii hojii hojjechuudha. Ameen. Ameen jedhaa. Ameen. Hojii ergamootaa kana boqonnaa tokko kaanee hanga boqonnaa 28tti yoo dubbisnu leeveloota kana arfan ilaalla. Sagalee Waaqayyoo dhaga'u. Sagalee Waaqayyoo dhaga'an kanammoo dhaga'anii sun waan mootuun ta'an Waaqayyoon kadhachuu. Erga Waaqayyoon kadhatan immoo humna fudhachuu. Erga humna fudhatan immoo baay'ee wangeela lallabu. Kana argina. Hojii ergamootaa kana kan barreesse Dr. Luqaas jedhama. Dr. Luqaas jedhama. Wangeela Luqaas kan barreesse jechuudha. Hojiin ergamootaa kun kan barreeffame nama maqaan isaa Teofilos jedhamuun barreeffame. Teofilos kun Luqaasiif gargaara yookaan nama baay'ee Luqaasitti dhiyaatu. Nama Luqaas baay'ee jaallatu. Waa'ee gooftaa nama baruudhaaf tattaafatu ture. Kanaaf Luqaas Teofilosiin akkas jedha. Macaafa koo jalqabaa keessatti waa'ee Kiristoos isa namoonni odeessan utuu hin taane kan hin arge, kan hin dhaga'e, kan hin sheekodhe irraa kanan si barreesseedha. Luqaas eenyuuf barreessa? Teofilosiif barreessa. Hojii ergamootaa kana gaa Luqaas Teofilosiif yeroo barreessu wanta lama of keessatti qabate barreesse. Luqaas inni tokko hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete Teofilosiif barreesse tokkoffaarratti. Wangeela isaa keessatti jechuudha. Inni lammaffaan hojii hafuurri qulqulluun karaa bartootaa isaatii hojjete karaa warri Yesuusitti amane hojjetetu Teofilosiif erge itti hime. Utuu kana itti mutu boqonnaa tokko keessatti Yesuus Kiristoos gara Waaqaatti ol fudhatamuu isaa argina. Yesuus Kiristoos du'eera, du'a immoo ka'eera. Du'a erga ka'e immoo gara mirga Waaqayyootti ol ba'eera. Deebi'ees immoo hin dhufa. Keessa mirgaa ol kaasaatti hafuurri qulqulluun bartoota irra bu'e sun har'a naanis na argatudha. Hafuurri qulqulluun bartoota irra bu'e har'a naanis na argatudha. Dabalaatee jedhaa gaa. Hafuurri qulqulluun bartoota irra bu'e har'a naanis. Isa booda ijoollonni yookaan bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga humna hidhatanii erga hafuurri qulqulluun isaanirra bu'e hafuura qulqulluu kana baatanii hin ta'e. Hafuurri qulqulluun gara koo kan dhufuuf gara kee kan dhufuuf hojiidhaan dhufe malee baattee akka ittiin raftuun miti. Baattee akka ittiin bashannantuun miti. Baattee akka iddoo garaa garaa dhattuun miti. Hafuurri qulqulluun gara kee dhufuun dhuftu hojiidhaan dhufu. Hafuurri Waaqayyoo na keessa jiru hojii hojjechuu jalqabeedha. Hafuurri Waaqayyoo na keessa jiru hojii hojjechuu jalqabeedha. Dabala hafuurri Waaqayyoo na keessa jiru hojii hojjechuu jalqabeedha. Hafuurri Waaqayyoo na keessa jiru hojii hojjechuu jalqabeedha. Ameen. Ameen. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa lama kana keessatti erga hafuurri qulqulluun isaanirra bu'e booda namoonni hundumtuu manicha keessa kan jiran hundumti isaanii afaan haaraa dubbachuu jalqaban. Halleluuyaa. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Afaan haaraan isaan dubbatan gara namoota 120 ture mana sana keessa namoonni 120 kun hundumti isaanii afaan haaraa garaa garaa dubbatu. Ameen. Beeyyaate ameen jedha. Ameen. Afaan haaraa wal fakkaatu raasaa. Beeyyaate ameen jedha saka. Ameen. Afaan haaraa maal ta'u jedhe? Wal fakkaatu raasaa hundumtu afaan garaa garaa haasa. Ameen. Takkaa dhaga'amee isin beekamu korrojaan hin jiru bara sana. Oriijinaala isaa jiru. Ameen. Oriijinaala isaa jiradha. Oriijinaala isaa jira. Dabalaati jedha. Oriijinaala isaa jira. Eshi. Guyyaa tokko adeemu Itoophiyaan gaazexaa ture. Ortodoksii. Eshi. Kan bakka Maariyaam ture. Eshi. Garuu hojii keessa biyyaa ture. As keessa toon jiru. Yaada kootiin sammuu kootiin qabamee
yaanni koo na burjaagaa ture. Eshi. Yaa Waaqayyo yaanni kun guyyaa sanbataa hafeen beeku. Yaa Waaqayyo guyyaa qaniinaan hin waddaadha. Eshi. Guyyaa maaramee hojjettu. Guyyaa Mikaalaan hojjettu. Maaramee hojjettu, Mikaaliin hojjettu. Eshi. Guyyaa kana hunduma isaa suma lakkaa'u isaa narkaa badee. Eshi. Fuula koo keessa kanaatiin koo gimmaashaan Eshi. Gimmaasha gara tokko si dhukkuba? Karaa bitaa. Eshi. Karaa kanaan namni fayyaa kun. Eshi. Gimmaasha kana dhukkuba. Eshi. Yaa Waaqayyo amantii deddeebiin koo kun maaliif hin mul'anne? Amantii kanatu sirrii miti. Yaa Waaqayyo daandii kee dhugaanatti agarsiisi. Daandii kee dhugaanatti agarsiisi. Ofii keetii yoo natti mul'achuu baatte yaa Waaqayyo ergamoota qabda. Ergamoota kee keessa qulqulluu Mikaa'elii, qulqulluu Gabreeliiti, naa ergiiti. Yaa Waaqayyo daandii dhugaatii natti dhibbadha. Jedheen Waaqayyoon kadhadhe ture kophaa koo. Eshi. Itoon gaafan kadhannaa kana kadhadhee deddeebi'ee man kadhadhaa uumaan argu deddeebi'ee man kadhadhaa uumaan argu galgala galeen kadhadhaa uumaan argu guyyaa tokko qulqulluu kan naqii galgala galgala warri gabboo isaa natti kaa'u. Eshi. Kanaan booda gaafa utumaan kana kadhadhuu deddeebi'ee biyyeen galuuf deemu as karaa aannan gadhee saarii aannatti bu'ee daandii baaburaa kana darbuu osoo hin deemne baankii nuti baankii kan jedhu daandii baaburaa gajjallaa bakka kaartee kutatan jedha hiriira garan achitti kadhannaan koo duraa ergamoota keenyaaf ergi garuu kan naaf ergame namadha. Ani dubartiidhaaf haashii hin beeku namoota akka itti hiriiree jiru keessaa akka itti qabdee namaati. Akka itti hin qabdee ofitti na buktee koottumee Waaqayyoon sitti dubbachaa jira jechuudha. Amaariffaan jedhu ani danda'ee ittiin deebisu ture. የተጠመቀና የታመነና የተጠመቀ ያድናል ከና የተከና የቸሽነን አጋገሩ ዴቢሱን ነጥፋት ኤኒ ጀደ አውሱ ትክክል ማለት ሰንበተማሪ ወንድረ ቱረስ ነን አጋገሩ ከናፊ ዋቀዮ ዋቀብራ ኦኬ ከና ነፋና በይ ነዶካ በሲ የቻለ ዋቀዮ ሲያለ ሲራ ናንጂ Ati Mikaaliin Gabreeliin kadhattee inni immoo nama sitti erge. Yaaditti anaaf gaaffii dha naga dhiisu didda. Cumaan sadumaa maalan jedhaa maqaa Waaqayyoo lafa lafaatti yeeka Isgaabersiin kantuu hundaatti dhiibee aadde deebi naga dhiisu didde na qabdu. Waaqayyo isa sidhuquu sirraa kaasee irratti arge. Lakkoofsa bilbilaa karaan kenneefis hin beeku as kenneef. Garuu aanna waldaa keessatti asii argetti ala waldaa keessatti argame. Ameen. Hallelujah. Amen. Hallelujah ada. Hallelujah. Gaafa sana garuu maal godha kamittiin naqattee yaadne? Yaadeera. Akkasuma kaasee galgalli gisee dhufu dhukkubichi natti ka'a jedhee yaadeera. Innarraan jira. Yesuus gooftaa. Hallelujah. Fayyaa fi ammayyuu nagaan siif haa ta'u. Baga nagaadhaan gara mana Waaqayyoo dhufte. Waaqayyoon naa galateeffadha. Hallelujah. Nama dhibaa yoo nu isa beeku maannayyuu Waaqayyoo nu beeka. Eeyyaati Waaqayyoo na beeka jedha. Nama si bukkee jiruun Waaqayyoo si beeka jedha.